Akkam jirtu barattoota har'aa kan waliin ilaallu waa'ee dhala baaqeeti. Dhala baaqee hojiirra oolmaa reeshoo dhibbarra akkasumas pirooporshinii jala warra jiranidha. Dhalli baaqee akkuma kun maal jechuudha? Maallaqa qabnu irratti yoo baankii keewwannu yookaan immoo baankiirra yeroo liqeeffannu maallaqi baankiin sun nu dhalu yookaan immoo nu argamsiisu dhala baaqee jechuu dandeenya jechuudha. Dhala baaqee jechuun maallaqa haadhoo yookaan qarshii nuti keewwanne irratti dabalataan argannu yookaan immoo yeroo liqeeffannu dabalataan deebisnee baankii sanaaf yookaan qaama nu liqeesseef kenninudha jechuudha. Kanaaf dhalli baaqee akkaataatti shallagamuu fi gilgaalota achi keessa jiran waliin kan ilaallu ta'a. Innaa shallagamu dhalli baaqee haadhoo baay'isuu, reetii baay'isuu yerooti. Kana keessatti qubeen i kun yookaan interest kan jennu kun dhala baaqeedha. Kun paan immoo haadhoodha. Aariin yookaan reetiin kun immoo reetiidha. Kun immoo yeroodha jechuudha. Kanaaf reetii kana innaa shallagnu keessumaa parsantiidhaan nuu kennama. Fakkeenyaaf 6% yoo ta'e gara deesimaalitti jijjiiruu qabna. Deesimaalitti yeroo jijjiirru meeqa ta'a? 6 jala 100 ta'a jechuudha. Kun firaakshiniidha. Deesimaalitti immoo duwwaa tuqaa duwwaa 6 ta'a jechuudha. Gara deesimaalitti jijjiirreetu shallagna. Yeroo immoo wanti sun waggaatti waan baankiin waggaatti akka nuu dhalu godhe yoo ta'e waggaatti fayyadamna. Ji'aan yoo dhala ta'e ji'aan fayyadamna. Garuu kutaa kana keessatti kan ilaallu waggaadha. Kanaaf waggaadhaan nuuf kennama jechuudha yerooni. Haadhoon immoo maallaqadha. Maallaquma qarshiidha. Yuunitiin haadhoo fi kanaa wal fakkaachuu qaba. Doolaara yoo ta'e kan lamaanuu doolaara, kan qarshii yoo ta'e qarshii ta'a jechuudha. Kan biraa kuufamadha. Kuufama jechuun immoo ida'ama haadhoo fi dhalaati jechuudha. Kanaaf dhala kan jennu kana yoo isa nuu dhalee fi maallaqa dura qabnu wajjin yookaan haadhoonnaa walitti finnu maal ta'a? Kuufama ta'a jechuudha. Kuufama arganna jechuudha. Kanaaf fakkeenyonni asirra jiran isin hojjechuu waan dandeessaniif gilgaala waliin hojjenna. Akka fakkeenyaatti jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa irratti obbo Tulluun qarshii 50,000 kennama isaa ilaallu. Kennama innaa ilaallu meeqadha? Qarshii 50,000 jechuudha. Kuni maalidha? Haadhoodha jechuudha. Qarshii 50,000 baankii daldala Itoophiyaa irraa dhala baaqee reetii jedha. Reetiin immoo meeqadha? 10%dha. Kan biraa waggaatti qaburraa liqeeffate yeroo turtii waggaa 5 booda kaffaleedha. Kanaaf namichi kun baankii irraa kan liqeeffate yoo ta'u ammam liqeeffate? 50,000 liqeeffate reetiinsa 10dha. Waggaansaa immoo waggaansaa 5dha jechuudha turtii. Kanaaf amma gaaffiin gaafatame yookaan riikwaayirdiin keenya maalidha? Dhalli baankiin daldala Itoophiyaa obbo Tulluu irraa argatu meeqadha? Intarastii yookaan dhala baaqee nu gaafate. Kanaaf dhala baaqee barbaaduudhaaf immoo akkuma dura ilaalle foormulaa kanatti fayyadamna. Kanaaf haadhoon meeqadha? 50,000dha. Baay'isuu reetiin keenya 10% jechuun duwwaa tuqaa tokko baay'isuu 5 jechuudha. 0 kana akkasittiin balleessuu dandeenya. Baasuu dandeenya. Kanaaf 5,000 ta'a. 5,000 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 25,000 ta'a jechuudha. 25,000 arganna jechuudha. Kanaaf dhalli keenya kanadha. Qarshii waliigalaa obbo Tulluun deebisu meeqa? Kuufamadha. Kun immoo kanaaf qarshii waliigalaa meeqa ta'a? 50,000 ida'uu 25,000 jechuudha. Asitti 25,000dha. Kanaaf
walitti meeqa kaffalaa jechuudha? 75,000 kaffalaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kun gaaffii isa jalqabaa fi gaaffii lammaffaa. Dhalli baay'een waggoota 5 keessatti dhalli baay'een jedha kan intarestiin 4/5 haadhoo ta'uuf reetiin dhalaa meeqa ta'uu qaba? Reetiin dhalaa meeqa ta'uu qaba? Waggoota meeqa keessatti? Waggoota 5 keessatti jedha. Kanaaf maal gaafatamne amma? Reetii gaafatamne jechuudha. Foormulaa reetii achumarraa na barbaannu reetiin maal ta'a? Dhala baay'ee jala haadhoo baay'isu reetii ta'a jechuudha. Kanaaf reetiin na yerootii ifama. Kanaaf reetiin na barbaannu meeqa ta'a? Haadhoon keenya meeqadha jennee irrasitti 4/5 dhalli keenya 4/5 maaliiti? Haadhooti jala haadhoo baay'isu yeroo meeqadha? 5. Kanaaf haadhoo kana haadhoodhaan balleessuu dandeenya. Reetiin meeqa ta'a? 4 jala 5 jala 5 ammas meeqa ta'a? 4 jala 25 ta'a. Kun naannoo duwwaa tuqaa 1 6 ta'a. Kun immoo gara meeqa ta'a? 16% jechuudha. 16% ta'a jechuudha. Inni sadaffaa yeroo ta'e keessatti dhalli baay'ee qarshii 5,000 jedha. Gaaffii sadaffaadha. Yeroo ta'e keessatti dhalli baay'ee qarshii 5,000 yookaan haadhoo meeqadhaasitti 5,000dha. Dhalli baay'ee isaa meeqadha? 250. Otoo reetiin hin jijjiiramin dhalli baay'ee qarshii 15,000 jedha. Haadhoon 15,000 yoo ta'e dhalli baay'ee meeqa ta'a? Kanaaf reetiin keenya maalidha? Walqixadha kan jedhu as keessatti nuuf kennameera. Kanaaf yeroonis nuuf hin kennamne. Kanaaf maal barbaanna asitti? Dhalasaa barbaanna. Reetiin wal fakkaataadha. Kanaaf yeroonis wal fakkaataadha. Kanaaf as keessatti jalqaba maal barbaanna? Reetii barbaanna. Reetii barbaanna. Reetiin na barbaannu dhala jala haadhoo baay'isuu yerooti. Dhalli keenya 250dha jala 5,000 baay'isuu yerooti. Kanaaf 0 balleessuu dandeenya. 25 tokkodha. 25 2dha. 0 qabna asitti. Kanaaf tokko jala 20 yeroo ta'a jechuudha. Sana booda gara maalitti galchina? Asitti dhala baay'ee barbaanne. Dhala baay'ee jechuun haadhoo reetii baay'isuu yerooti. Haadhoon keenya meeqa ta'eera? 15,000 baay'isuu reetiin keenya meeqadha? Tokko jala 20 yeroo baay'isuu yerooti. Kanaaf yeroodhaan balleessuu dandeenya. 0 balleessuu dandeenya. 2 tokko 2 7.5 ta'a yookaan immoo 250 kana 2 finna hirru 75 0 asii qabna. 0 itti daballa 750 ta'a jechuudha. Gaaffiin inni arfaffaa boontuun qarshii 1,000 baankii naannoo isheetti argamu keessatti tokkotti dhala baay'een ol keewwatteedha. Kanaaf haadhoon keenya meeqadha? 1,000dha. Dhalli baay'een baankichaa kun waggaatti reetii 5% kan qabu yoo ta'e kanaaf reetiin isaa meeqadha? 5% yookaan duwwaa tuqaa duwwaa 5 yoo ta'e yeroo hammamii keessatti boontuun qarshii waliigalaa 2,500 qabaatteedha. Kuufamni meeqadha? 2,500 miti. Kan gaafatame immoo yeroodha jechuudha. Yeroodha. Kanaaf dura kuufama akka haasofnetti kuufama jechuun ida'ama haadhoo fi dhalaati. Kanaaf ammas dhalaa barbaaduu qabna. Yeroo barbaaduudhaaf dhalaa
dhala barbaaduudhaaf immoo dhala barbaaduudhaaf kuufama hir'isu haadhooti. Kanaaf dhala akkas goonaa. Kanaaf kuufamni meeqadha? 2500 hir'isu haadhoon 1000dha. Walqixa dhalaati. Kanaaf meeqataa dhalli keenya 1500 ta'a jechuudha. 1500 arganna jechuudha. Sana booda yeroo barbaanna jechuudha. Yeroo na barbaannu dhala jala haadhoo baay'isuu reetiiti. Dhalli keenya 1500 jala haadhoon meeqadha? Haadhoon 1000dha. Baay'isuu reetiin keenya meeqadha? Duwwaa tuqaa duwwaa 5dha. Sana booda duwwaa lamaan kun hin baha. Kanaaf 5 duraa salphisu 1500 jala 10 baay'isuu 5 ta'a. 5 tokkodha. 5 3 0 0dhaan balleessuu dandeenya. 30 ta'a jechuudha. Kanaaf waggaa 30 itti fudhata jechuudha. Gaaffii 5ffaa qarshii haadhoo meeqatu waggaa 5tti dhala baaqeenidha. Haadhoo gaafata. Gaaffii 5ffaa haadhoo meeqatu waggaa 5ttidha. Yeroon 5dha. Dhala baaqeen reetiidha. Reetiin keenya meeqadha? 8%dha. Ta'een ol kaawwame gara qarshii 63 yookaan kuufamni meeqa ta'edha? 63tti ol guddachuu danda'edha. Kanaaf as keessatti haadhoo nu gaafate. Kanaaf haadhoo ammamiitu gara ammanaatti ol guddachuu danda'edha. Kanaaf foormulaa keenya innaa fayyadamnu haadhoon foormulaa 2 qabna. Dhalli baaqee foormulaa 2 qaba. Dhalli baaqee fakkeenyaaf kuufama hir'isuu haadhoo ta'uu danda'a. Walqixa haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yeroo haala kanaan walqixxeessuu dandeenya. Kanaaf amma nuti haadhoo barbaanna waan ta'eef kuufama walqixa achaa dabarsinuu haadhoo keenya P yookaan PRT ida'u haadhoo jechuudha. Kanaaf warra wal fakkaatan haa fudhannu. Amala rabsamaa waan qabuuf ida'uuni asitti reetii baay'isuu yeroo ida'uu tokko. Sana booda lamaanuu haa hirru wanniidhaaf RT plus 1dhaaf jechuudha. Yookaan reetii baay'isuu yeroo ida'uu tokkodhaaf. Kun kanaan hin badaa. Kanaaf haadhoon meeqataa? Haadhoon meeqataa? Kuufama jala reetii baay'isuu ta'a ida'uu tokko ta'a jechuudha. Kanaaf haadhoo keenyaa barbaanna. Haadhoon meeqataa? 63dha kuufamni. Jala reetiin meeqadha? Parsantii 8 jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 8 baay'isuu yeroon meeqadha? 5 ida'uu tokko jechuudha. Kanaaf 63 yeroo kanannaa duwwaa tuqaa duwwaa 8 baay'isuu 4 innaa goonu duwwaa tuqaa 4 ta'a. Ida'uu tokko jechuudha. Sana booda 63 yeroo tokko tuqaa 4 ta'a innaa walitti daanu kun gara 45 ta'a jechuudha. 45 ta'a. Kanaaf haadhoon keenya meeqa ta'a? 45 ta'a jechuudha. Gara gaaffii 6ffaatti na darbinu. Qarshiin miiliyoona 2 fi 500,000 jedha. Kun reetii dhalaa. Kun haadhoodha. Reetii dhalaa baaqee 6%. 6% waggaatti investimentii yoo oole dhuma waggaa 3ffaatti yeroon 3dha. Kuufamni maallaqaa meeqa ta'a jedha. Kanaaf dhuma waggaa 3ffaatti kuufamni meeqa ta'a waan jedhuuf dura dhala haa barbaannu. Dhala barbaaduudhaaf akkuma beekamu haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yerooti. Kanaaf miiliyoona 2 fi 500,000 baay'isuu reetiin duwwaa tuqaa duwwaa 6
baay'isuu yeroon sadiidha. Kanaaf meeqa ta'a kuni 0 asii balleessinee 0 jira asii 0 balleessinee kana baasuu dandeenya akkasitti. Kanaaf 0 balleessinu kuma asii 0 qabna asii 01 qabna kuma 25 ta'a. Baay'isuu 6 baay'isuu 3 18 jechuudha. 18 jechuudha. Kana naa baay'isnu 450 ta'a. 03 tti daballa. 450 ta'a jechuudha. Kuufama na barbaannu dhala ida'u haadhooti. Kanaaf dhalli keenya 450 ida'u miliyoona 2 fi 500 walitti daana. Kun meeqa ta'a? Miliyoona 2 fi 950 ta'a jechuudha. Kanaaf kuufamni keenya kana ta'a. Kanaaf kana fakkaata. Laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.